Fadhee ture haaluma yeroo darbirraa maanguddoon xiqqoo turinaan jiranii sana boodammoo neetworkiinis na mijoofne har'ammoo bifa kanaan wal agarreerra. Egaa harri Caalaa Bultumee eenyudha jedhee uummata Oromoo wajjin wal barsiisuuf miti. Hojii kee namni hedduun ni beeku. Caalaa Bultumee eenyu akka taate hedduutti si beeku. Booddana kana garuu waan tokko maqaan keessa dhaamaa jira. Caalaa Bultumee sooshaal miidiyaa keessatti baay'ee deemaa ture. Anillee yeroo baatii tokko waliin jala deemee si barbaadaa ture. Haala kanaan immoo walitti dhufneerra. Atis iyyama keetee fedhii keetee gama kanatti waan ta'e irraa gaaffiif deebii naa gochuudhaaf naa iyyamuu keetiif irra deebi'een si galateeffadha. Caalaa Bultumee waan Afrikaa kibbaa keessatti ajjeechaa shukanneessaa obboleessa keenya Mahammad Said gubbaarratti ta'e akkamittiin nu ibsita wanta kanarra? Galatoomi Habtaamu, garuu ajjeechaa Mahammad Said irratti gaggeeffame anas akka ilma Oromoo tokkotti baay'ee na gaddisiisa. Maaliif guyyaan gaafas ture guyyaa baay'ee jechuun ilmi namaa kun guyyaan hundi namaaf mijataa ta'ee yookaan namni akka bahetti waliin galuun yeroo ittiin danda'amne ture. Guyyaa gaaf sanaa gaafti sun guyyaan 27 ture. Ani halka jechuun guyyaa sanarra nama Caalaa Carcar jedhamuu fi Okaash jedhamu waliin gara kiyyaa galee jechuun halkan keessa naannoo sa'a 6 dargaggoo Mahammad Saidii fi namni Leencoo jedhamu naaf bilbilanii turanii. Yeroo naaf bilbilan irbaata nyaanna eessa jirtanaan jedhanii anis hawaasa South Africa kam faanayyuu walitti dhufeenyi ani qabu hariiroo ani qabu Oromummaa fi jaallummaa dhugaa sana yookaan immoo obbolummaa dhugaa sanaan alatti wanti ani qabu kan biraan jiru hawaasuma sana faana jiraadha. Kanaaf inni isaan naa bilbilaan keessattuu dargaggoo Mahammad Said kanaa fi ijoolleewwan sana waan amanuuf kootu irbaata waliin nyaanna naan jedhanii anis eessa jirta jedhanii naa bilbilan kiyyaan jiran jedheeni. Isa booda taaksifaayiidhaan yookaan immoo taaksiidhaan gara mana kiyyaa dhufanii yeroo mana koo ga'an gadi bayinaan jedhanii anis ijoollee lamaan sana waan hojii isaanii xumuranneef manuma koo turanii isaan manatti dhiisee seenan dargaggoota sana lamaan manatti dhiiseen Leencoo fi dargaggoo Mahammad Saidin baye jechuudha. Eeriyaadhuma sanaa nyaannaa jedheen gaafadheen hin ture lakki gara Meelvil deemnee nyaannaa jedhanii halkan keessaa sa'a 6 ture. Yoo nuti taaksii isaan ittiin dhufan sanaan achuma yeroo iddoo sana geenyu akka carraa hoteela nuti dhaqne sana namatu wal lolaa ture. Kan wal lolaa ture immoo nama Maammush jedhamuu fi Haayilaand jedhamu ture. Isa booda maali lolli kun jennaan nama Maammush jedhamuu fi Haayilaand jedhamutu wal lolaa jiradhanii. Isa booda Haayilaand sana boodigaardonni yookaan nagaa eegsiftoonni mana san keessa jiran qabanii gadi baasanii. Anis immoo ijoolleewwan kaan kan saba biraa ta'an Eertiraanota wayii ture isaan waan beekuuf nuti keessa seennee taniif Leencoon kun nyaata wayii ajajnee turree. Isa booda Mahammad Said kun dafeen dhufne daqiiqa murtaa'eef alarra dhaabatee nama Haayilaand jedhamu kana waliin haasaa turanii. Leencoonis gadi ba'ee ilaalee anillee gadi ba'ee ilaalee wantichi waan lolaa hin fakkaatu. Namichi Maammush jedhamu kunis gabba'ee deebi'a. Isa booda waamnee nyaata kana nyaannee nuti gidduudhuma sanatti dargaggeessi Faisal Zinaab jedhamuu fi Khalid namni jedhamu dhufanii. Isa booda haasaan sun jajjabaachaa dhufee yoo haasaan kun jajjabaachaa dhufu jechuun afaan daddarbaa walitti dubbachaa turanii. Agallu jedhee ijoollee sanaan yoon ana birallee darbee namoonni jiran kan biraallee isin waliin dhuftanii waa'ee isaanii keessan galiin isaan dhimma biizineesaa irratti wal lolu jedhanii maaliif dhimmi biizineesaa kun jedhee yoo nan isaan gaafadhu kanaan dura nama Maammush sun nama Mucee jedhamuu fi nama Haayilaand jedhamu kana helikoophteraan karaa irratti osoo isaan nama karaa seeraan alaa fichisiisaa dhufanii jarreen kun isaanis waan kana kan hojjetanii sanaan helikoophteraan qabsiise jedhanii sababa sana wal lolaa jiru naan jedhanii. Erga akkas ta'e wanni kun dhimmi kun nan ilaallatu koottaa hin galla jennaan
Namni Maamush jedhamu kun fi Faisal kun galuu ofeete gali malee nutu irra wal beekaa. Ijoollee isaan kana of fedhe natu buusa mana isaaniitti attoo galuu feete gali naan jedhanii. Maaliif lafti sunis sa'aatiinis deemaa dhufe lafti sunis lafa Afrikaa kibbaatiif akka barbaadetti abbaan fedhe rasaasaan kan si dha'uudha. Jarreen sunis guyyaa irraa eegalanii waan tokko waan wanti jechaa turaniif anis dhiisee tanan nan deemee erga nan buusa naan jedhee Faisal kun nan buusa natu buusa naan jedhee anis biraan deemee jechuudha. Mana koon galee mana kiyyaan bule jechuudha. Wanta kana keessatti akka sooshaal miidiyaa irratti deemuurraan si gaafadha caalaanii akka miidiyaa tokkotti waan uummata si gaafatuun si gaafadha uummata bakka bu'e jechuudha. Caala ajjeechaa kana keessa ati harka qabda? Abtaamu akkuma siin jedhe ani bakkuma sanatti kanan isaan dhiisee deemee mana kiyyaan galee manan bule ajjeechaa kana keessa harka illee hin qabu. Ilma Oromoo ajjeesuu miti ani hagan har'a gahetti naannoon itti dhaladhe Oromiyaa yookaan naannoo aanaa jalduu keessatti daa'imummaa koorraa kaasee barnoota koos dhiisee hojii kiyyas dhiisee waa hundumaa sadoo dhuunfaa kiyyaa hunda dhiisee saba kanaaf qabsoo qeerroo fi qarreen Oromoo gaggeessan keessatti daa'imummaa koorraa kaasee kan hirmaachaa ture. Sana keessatti wanta Oromoon naaf hubachuu qabu naannoon itti dhaladheerraas maatiin irraa dhaladheerraas kaasee abbaan fedhe kana mirkaneeffachuu danda'a. Naman jaaladhu nama Oromoo ajjeesuu miti ani ija hamaadhaan wal jedhee ilaaleen beeku. Ajjeesuus immoo toon barbaade haala ittiin asaamaa ture sanaan wanti ilma Oromoo ajjeesuuf yookaan haala suukanneessaa sanaan wanti ajjeesuuf hin jiru jechuun barbaada. Ajjeecha sana keessaa harka illee hin qabu. Ani akkuma siin jedhe nyaata waliin nyaanne biraan galee waan sana keessa hin turre. Kana wal biratti dhiisee deeme dargaggoo Leencoo Kaalidii fi Faisal Zinaab Maamush kanaafi nuturra wal beekaa waan han jedhaniif sana turuun feene jarreen kana wal biratti dhiisee deeme. Isaan immoo eriyaa tokkotti naannoo Meefer jedhamutti waliin galaniif Kaalidii fi Faisal kun jechuudha. Achitti dhiisee deeme ani wanti irraa quba qabu hin jiru. Ajjeechaa kana immoo ilma Oromoo wanti ani ajjeesuuf hin jiru jechuu barbaadeen. Ajjeechaa kana keessa harka hin qabu olola maqaa balleessiiti wanti kun. Mee ajjeechaa kana keessa yoo harka hin qabdu ta'e akka amma dubbattu kanatti maaliif gadi baatee sooshaal miidiyaa karaa maanguddoolee karaa bifa adda addaatiin himachuu hin dandeenye? Maaliif wanta akka kana keessa hin jirre ibsachuu hin dandeenye? Galatoomee Aftaamu yeroo sanaaf wanti ani haala sana ibsachuu hin dandeenye ganama waraqaan kiyya waan narraa gubateef waraqaa malee biyya tokko keessa jiraachuu hin dandeessu. Gara Piriitooriyaa jedhamuun halkan sa'a 11 deeme. Yoon eriyaa sana ga'u guyyaan ayyaana ture cufameera naan jedhanii gidduu sana keessatti namoonni hedduun naa bilbilaa turanii namoota naa bilbilaa turan keessaa Maammar Sayyid ajjeefameera eessa jirta naan jedhanii namoota hedduu naa bilbilanii anis Piriitooriyaan jiran jedheeniini sana keessaa namoonni hedduun har'a eessatti akka ati dhuftu laallaa si ajjeesuuf si barbaadu boolla qotadhu namoota naan jedhan faatu ture. Doorsisni garagaraas waan tureef yeroo sanaaf mana nama gurraachaa kana nani beeku osoo waa tokko illee fudhatiin laaptooppiin koos wantumti bilbilli koo ammumayyuu mana sana keessa jira. Aayifooniin ani qabu mana san ture. Manuma keessatti dhiisee waa hunda dhiisee deeme jechuudha. Yeroo sanaaf bilbilli ani harkaa qabu wanti waa hedduu hin qabu ture. Lakkoofsa namaa hedduu illee hin qabu ture. Mana gurraacha dhokadhe sana namtichi nageenya isaatiif jecha yeroo sanaaf bilbila illee narraa fuudhee rifeensa illee akkana ni haddadhu na taasise. Kanaaf tokkoffaa waraqaa hin qabu. Namni waraqaa hin qabne biyya tokko keessa waraqaa gubateera. Sunuu yakka kan biraati. Inni kun immoo kan biraati. Anis lubbuu kiyya baraaruudhaaf jecha namni emotional ta'e waa iddoo hojjechuu waan danda'uuf anis ofirratti inni waan ta'eef waan sana gochuurra immoo jedheen anis yeroodhaaf waan sana jalaa dhokadhe. Namni sunillee aganani har'a fuula uummata Oromootti as ba'ee waan kana dubbadhuutti nama maneen turre namoonni dhugaa jiru dubbatan immoo waan wantoota sana haga tokko waan argaa dhagayeefillee namni sun
miila kee fageeffadhu jedhee yookaan carraa kana immoo argadhee amma siinis wal arginee anis waan hin taane keessan ture har'a uummata kiyyaaf waan sana ibsuu yaale jechuudha. Ayyee caala. Ayyee hedduu galatoom. Meesiif Mahammad Said gidduu wal dhabbiin tureera. Kanaaf Mahammad Said gidduu jaalala Oromummaa, jaalala obbolummaa akka saba Oromoo tokkootti kabajaa guddaa walii qabaachuu malee wal dhabiin sun aniif sagduu turellee hin jiru. Waan si ajaa'ibu keessaaf ta'amu dargaggoo Mahammad Said sanaan dura waan taasaa turetu jira jechuun akka biyya isaa yaadee fi akka Oromiyaa galu natti himaa ture. Obboleessi isaallee hidhaa akka jiru waa hunda na taphachiisee haalli jiru Saawuz Afrikaa isa gootellee mucaan kun na asoofsiisaa ture. Yeroon du'ee isaa dhaga'u keessi koo akka malee gadda guddaatu natti dhaga'ame. Kana jedhee siif ibsuu hin danda'u. Anis dhuguma dhugaadha. Wal dhabbeen anaa fi Mahammad Said dargaggoo Mahammad Said gidduu jiru hin jiru. Kan haala ittiin ibsuun beeku. Galatoomii caala. Meeqa biraa wanta si gaafachuu barbaade sooshaal miidiyaa irratti wanti dhageenye gaaffileen koo waan si gaafadhu waanuma sooshaal miidiyaa irratti deemuudha. Waa'een Oromoo na ilaallata. Kanaafan siinillee gama kanatti fide. Keessatti immoo ati artistii Oromooti. Yakka hojjette yoo hojjette kana akka itti gaafatamtu yoommoo maqa balleessii ta'es akka itti gadi baatee dubbattu afaan kee irraa namoonni dhaga'uu waan barbaadaniifin malee wanta kana bal'isuu yookaan xiqqeessuudhaaf jedhee miti ati nama kabajaa uummata Oromoo biratti qabdudha. Waan amma si gaafadhu kunis waan uummanni si gaafatan waan sooshaal miidiyaa irraa deemuun si gaafadha. Guyyaa sana namni dhaqee Mahaammadiin manaa fuudhe sii jedhama ati immoo akka amma jechaa jirtu kanatti dhufanii isaantu manaa na fuudheette. Wanta kana yeroo sana ijoolleen mana yeroo turte si bira turan jiru. Sana ragaa qabatama argachuudhaaf gibbinaan keessa jiraadhu kaameraa qaba. Sa'aatiin ani itti ba'e sanatti illee kaameraa sana duubatti abbaan fedhee dhaqee chee gochuu danda'a. Kun waan qabatamaadhaan lafa jiru jechuudha. Ayyee galatoomii. Barreeffamni madheen gadda kana maqaa keetiin gallakkifame situ gallakkise Facebook irratti. Eeyyeen. Namoonni waan hedduu achirraa argachuu danda'u jechuudha. Okay. Kabiraan immoo ergii wanti kun ta'ee haga barreeffama sana gallakkisuu taate waan biraa poostii gootee beektaa Facebook irratti. Facebook irratti poostii godhee beeku. Hayyee. Akka nama tokkootti akka artistii tokkootti wanti ati gama keetti badiidha jettee fudhattee Oromoo dhiifama gaafattu maaltu jira caala? Jechuun dhiifamni Oromoodhaan wanti nani dhiifama jedhu yoo jiraate waqtii sanatti haala ho'aa sanatti waan sana ibsuu dadhabuu kiyyatti dhiifaman Oromoon dhiifama gaafadha. Garuu haala ajjechaa kanaan immoo wal qabatee waan ani hin goone irratti waan ani hin dalagne irratti lubbuun hin baasne irratti Oromoodhaan gumaa na bitaa yookaan immoo gumaan kafala jedhee dubbachuun dabdeedha kun mataa isaatiin. Waan ani hin goonetti anis saba koo waamu dhugaan harka Rabbii jirti. Dhugaan harka Waaqaati kan jirtu. Dhugaan ilmoo Waaqaati jedha Oromoonis. Kanaaf yoon illee Oromoodha gumaa kiyya nyaatu yoon ajjeeses kan kafalu gumaa Oromoodha. Yoo sabni biraallee anaan waa tokko godhee gumaa sana kan baafatullee Oromoodha jechuun barbaada. Anis immoo saba kanaaf kabajaa guddaa jaalala guddaan qabu gama kanaan ibsuun barbaada. Olola maqaa balleessina irratti deeme kana namoota hedduu turan sana keessaa addatti kan kiyya waan galgala waliin turee nyaata waliin nyaadhee galeef qofa waan addatti ba'ee sun afarfameef ani hin beeku. Gama biraatiin immoo namoota emotional ta'anii waa osoo hin hubatiin viidiyoo garaagaraa hojjetanii arraban taanee fi safuu fi seeda Oromoo eeguu dadhabanii namoota waan garaagaraa jechaa turaniif dhiifama godhee asumaan gama kanaan jechuudha. Gara fuulduraatti waan hin hubatamnee fi waan hin beekamne tokko irratti osoo hin hubanne waan saba walitti naqu waan saba diigu osoo hojjechuu baatanii baay'ee gaariidha. Gama karaa biraatiin immoo dargaggoo Mahammad Said ajjeefamuu anillee gaddanatti dhaga'ame.
ibsuun barbaadaa baay'ee nama jaalladhuuf nama gammada. Gama biraatiin kan iddoo akkasii jira, Eertiraa jira, maal jira warra jedhanii maqaa namoota garaagaraa, Noorweey jira jedhanii maqaa namoota garaagaraa maxxansaniifis immoo dhaamsa tokkoon dhaamuu barbaada. Waan si ajaa'ibu keessaa paaspoortiin ani qabu ture. Paaspoortii kiyya nama Taajuu Jibriil jedhamutti kennee waraqaan kiyyas immoo achuma mana san keessa jira fuudheen baanee paaspoortii kiyya sana Taajuu Jibriil bira jira. Waraqaa wayiin siif hojjedhaa yookaan gama ittiin konneekshinii jiruun biyya kana baata kan jedhu ture isaan dura jechuudha. Taateen sun otoo hin ta'in dura koonsartii tokko Ameerikaa irratti Osfaanaa bara 2018 dhufu kanarratti akka hirmaadhuuf gaafatameen ture. Sana waraqaa sanarratti waan si hojjechiisa jedhee paaspoortiin gosa bira ture. Namni tokko waraqaa malee akkamitti akka biyyaa bu'u hin beeku. Warra sanaaf deebiin kanadha. Yoon galee deemee yoon galee ani Oromiyaa irratti Oromiyaa biyya abbaa kun galaa abtaamu. Galatoomii. Caalaa bultumee hedduun si galateeffadha. Egaa gaaffii hedduu siif hin qabu waanuma amma haaluma Afrikaa kibbaatti ta'e kana ajjeechaan obboleessa keenya Mahammad Sayyid ta'e anas qaanqee shoos baay'ee na gaddisiise. Wanti kun gara uummataatti dhufe akka qulqullaa'uu qabu waan ta'e maqaan kee dhahamee jira. Ati artistii Oromooti. Amma sirra deddeebi'eedhumaan jechaa jira. Kanaaf hangama kanatti si afeere. Meeqa biraa atillee waan haasoftu keessatti maqaa isaa dhooftee turte. Maqaan nama kanaas yeroo baay'ee sooshaal miidiyaatti gubbaa dhahama. Maammush nama jedhamu kun si hojii walitti siqeenyi keessan maal? Waan si ajaa'ibu keessaa abtaamu sanaan gaafa sanaan guyyaa lammaffaa qofan argee hin beekunillee walitti dhufeenya illee hin qabnu hariiroo tokko illee waliin hin qabnu jaruma kan waliin hojjechaa ture jechuudha. Waadduu kan waliin dalagaa ture isaanidha. Wanti isaan isa beekullee jiru rileeshinii addaan isa faana waliin qabullee jiru. Isa dhiisiti namootuma kiyyayyuu nama koo Oromoo kan ta'eyyuu dubbiseeyyuu waliin hin geenye biyya san keessatti jechuu barbaadeeni. Rileeshinii naaniif inni waliin qabnu tokko hin jiru. Caalaa bultumee hedduun si galateeffadha. Utuu kaatagoorii biraarratti intarviiyuu si godhe waan baay'ee si gaafadha waa'ee artii waa'ee walaloo irraa amma garuu waa'ee dhimma tattamaa waan ta'e waa'een Afrikaa kibbaa irraati. Gaaffiif deebii koo asuma irratti raawwadha. Dhuma irratti Oromoodhaaf ergaa qabdu dabarsitee nagaa walitti dhaabna. Gara fuula duraatti immoo sagantaa biraa irratti waa'ee artii Oromoo artistii Oromoo irraa dubbanna. Ulfaadhu. Guddaa galatoomii Habtaamu. Dhumarratti sabni Oromoo kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti waan kana hordofaa ture. Kun immoo badiin hin qabnee fi haqa dhugaa nama lubbuun badee kanas Rabbi haa barbaaduun jedhaa. Oromoon kana akkana hubatuun abdii qaba. Namoonni waan sana raawwatan ani iddoo sana waan hin turreef nama kana jechuu hin danda'u. Isa sana gumaa nama du'e sana Rabbi haa barbaadu. Namoonni yaada gaggaarii yaada jajjabinaa naaf kennaa turtanis galanni keessan guddaadha. Baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladhaan jedha. Namoota dogoggoraan yaadota addaa arrabsoowwan garaagaraa haasaa turtanis namni haguma beeku haasaa waan ta'eef dhiifama isiniif godheera jechuun barbaada. Gara fuulduraatti hubannoon ala waa dalaguun waan ta'eef godhamuu qaba. Keessattuu addatti weellistoota Oromoo irratti dhimmi deemu yeroo garaagaraatti weellistoota Oromoo garaagaraa irratti ololli garaagaraa ka'ee haala jibbisiisaa weellistoota Oromoo irratti ta'u jira. Namoota bebbeekamoo Oromoo kan ta'an irratti waan deemu jira. Oromoon immoo waan kana sirriitti hubatee gadi fageessee ilaaluudha qaba. Wanni xixiqqoon akkasii kun immoo saba diigdi. Lubbuu bari kanaaf immoo Rabbi rahmataa godhuun jedha. Maatii isaatiif illee hiriyoota isaatiif illee Rabbi jajjabinaa kennuun jedha. Nama lubbuu sana wareege immoo Rabbi haa barbaadu. Rabbi gumaa isaa baasuun jedha. Kanuma Habtaamu galatoomi ulfaadhu. Hayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee showuu gaaffiif deebii artist Caalaa Bultumee wajjin guyyaa irraa toora Skype